Hordoftoota keenya akka mooltan har'aa keessummaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Daagim Mokonnin jedhama. Artistii ture amma garuu maalirra akka jiru walumaan ilaalla. Minisoota irraa nu dhiyaatee jira. Daagim baga nagaan dhuftee waamicha keenya kabajjee waan dhufteef nus si kabajna baga nagaan dhufte. Anillee sinan kabajaa baga nagaan nu hiddanii ulfaadhaa fayyaa ta'a. Warra isinii wajjin hojjetu hunduma isaanii iyyuu nan galatoomfadha. Galatoomi amma Minisootaa jirta miti Minisootaan akkam haalli bulchiinsaa achi jiru xiqqoo rakkoon akka jiru dhaga'aa jirra akkam jirtu isin? Baay'ee fokkisaadha. Namni wanni gidduu kana deemaa jiru akka malee sodaachisaadha. Wanna isa durii gaafa biyya turre mootummaan dargiidha namoota ukkaamsee yookaan qabeetu bakka dirree waraanaatti geessu wayii fakkaata. Isinillee takka kilippii xixiqqoo numa argitu waan numa xiqqoo gara jabinatti baay'ate seenaadhuma biyya guddaa kanatti ta'ee hin beeknetu taa'aa jira. Namni baay'ee sodaatee jira. Baay'ee sodaannee jirra. Akkas fakkaata bareedaa miti. Ayyee mee waan dhimma keenya beellamannee wal argineefitti deebina. Dur kiilolee jedhanii si beeku namoonni daagimiyyuu maqaa jedhuun baay'een beekamtu. Achirraa kaanuma seenaa durii yaadannu maaf kiilolee siin jedhanii? Kiilolee jechuun wanni sagalee wanna qooqaa ittiin wallisan kanatu kan koo qofaa utuu hin ta'in kan abbaa fedheef sagaleen yeroo bareedaa ta'u kiilolee dhaabaluu sagaleen isaa jedhama. Shimbirroo tokko jirti. Shimbirroon tokkos immoo kiilolee jedhamti. Isheenis walleen ishee akkasuma bareeda. Kanaaf sagalee bareedaa jechuudha. Gabaabdumatti nama qooqa bareedaa qabu yeroo wallisu jechuudha. Walleedhaa qofaatiif kiilolee jechuun malee haasaatiif miti. Daagimatti dur qeerroo turte jechuun gareen keetii fi ati haalli dhaabbii keessan wal fakkaataa akka qeerroo bara ammaa bara kana keessa dhalatee wayii fakkaattu gareen kee durii suni akkam ture mee jireenyi durii gareen kee haalli itti socho'aa turtan? Simboo bareedaa simboo koolamaa dubree booranaa durba baarentumaa intala seenaa yaadi koosumaa jaalallee dhiigoo makkam naagumaa simboo bareedaa simboo koolamaa dubree booranaa durba baarentumaa intala seenaa yaadi koosumaa. Well, qeerroon durumaa ture sirna gadaarraa kaasee qeerroon tureera deemsa geettii umriiti. Kan keenyatti yeroo deebi'u kan keenya kun qeerroo jalqabaati malee qeerroo umriitiin miti egaa nuti qeerroodhuma yeroo numa itti geenyeti wanni kun dhufe qabsoon kun dhufe. Kanaan wal fakkaanna umriinis wal fakkaanna warri 91 keessumaa as baba'an kun akka koofii akka warra na fakkaataniiti qeerroo jalqabaati. Adamma istaayiliin kee yookiin dhaabbiin kee haalliif amalli kee nama hawwataa jedhu namoonni nus kilippiiwwan ati hojjetturraa bara sana keessa kan ati hojjetturraa kan arginu. Waan mooderni ta'e waan akka faashinii fa'aa fayyadamtee yeroo hojjettu argina ammumallee yeroo laallu kunoo duraagii fa'aa mataatti hidhattee istaayilii akkasiitiin beekamta. Eessaa dhufe kuni akkamitti amala akkasii argachuu dandeesse? Well, istaayiliin alaa dhufe hin jiru. Shaashii hidhachuun jaaladha. Shaashii immoo Oromoon ni hidhata yoo lama kana baadiyyaa keessa deemtes namni hidhata kanumatu adda ta'e xiqqoo namatti natti fakkaata malee ani waan adda na godhus hin qabu qabeenyaa yeroo sanatti ittiin adda ta'e ittiin wanni uffadhus hin qabu. Nam tokko tokko uffatirraa bareeda, nam tokko tokko immoo walleetirraa bareeda, nam tokko tokko haasaatirraa bareeda. Waanuma akkasii natti fakkaata malee waan addaa tokkollee hin qabu qabeenyaa isaas humni isaas hin turre. So waan addaan ittiin bareedu hin jiru jechuun takka artistoota biyya guddatee warra akkasii kana waan addatti qabu hin jiru. Uumamumaan inni ofumaa bakka waanumaan uffadha malee waan addaa tokko waan an godhes hin qabu. Humni isaayyuu hin jiru. Wanni humti isaa hin jiru. Aadaa humti isaayyuu.
Amma seenaarraas yeroo dhageenyu haalota tokko tokko yeroo qorannu artistoonni baachii kee jechuun yeroo kee keessa turanii baay'een isaanii hojiin isaanii muuziqaan oli wallee qofa miti kan isaan taphatanii waan uummata kanaa beeksisuu seenaa isaa guddisuu keessattis ni hirmaattu. Callistanii stuudiyoo seentanii wallee wallisuu qofatu hin taane dhimmoota qabsoo garaagaraa keessattis ni hirmaattu. Jaalalli keessan tokkummaan keessan nama gargaaruun akkaataa isin itti socho'aa turtan dhimma dantaa keessan osoo hin taane dhimma saba kanaaf dursa kennitanii akka hojjettan seenaan numa agarsiisa. Miirri sun akkamitti isiniin dhufuu danda'e ammoo haala amma jiru ammas wallee inuma jira waan ta'eef wal bira qabdee yeroo ilaaltu akkamitti madaaltaati fi haala yeroo sana ture immoo. Gaaffii bareedaadha. Warri yeroo sana turre wannaatu jira. Adda bilisummaa Oromootu nu qaraa. Hin qaree walgahii jira. Qeeqatu jira. Karaa yeroo deeman akkamitti akka deemantu jira. Yeroo baandiin kun guutuun deemuu namni bakka arge hin bulu. Bakka arge dhaqee taa'ee warri amala adda addaa qabanis hin deemanii. Seeraaf naamusatu jira. Isteejii irratti yeroo bahanii qajeelfamatu jira. Hoogganni yeroo yerootti walgahiidhaa fi barsiisatu jira. Seenaa barannaa ulfina guddaa Oromoodhaaf qabnaa. Oromoo irratti isteejii irratti amma fakkeenyaaf namni sijaaraa fa'aa akka hin tuunne, namni dhugaatii dhugu amala dhugaatii qabu akka hin dhunne, namni amala waan jimaa fa'aa kana qama'uu qabu waan kana naamusatu jira. Naamusa nama barsiisantu jira. Hooggannoonnis ni jiru. Kanaaf akkasittiin itti yeroo sana wanna kanatu hin jiru. Amma wanni kun faffaca'iinsi waan jiruu fi namoota amma yeroo karaa fa'aa deemnu fa'aa iddoo tokko fa'aa deemanii maaliif yeroo sana Tigireen nama jeeftisu waan ta'eef namni akka barbaade gadi hin ba'u gibbii bakka murtaa'e teenya namni bakka barbaade deemee shaayii hin dhuguu bakka barbaade wanni ta'e hin ta'u yeroo deemamu akkuma waraanaatti seeratu jira. Seera naamusaatu jira. Seera naamusaa jira. Nama cabse immoo yeroo yerootti walgahii irratti showii duras ta'u boodas ni ta'a jechuudha. Kanaaf naamusatu jira. Naamusa kabajaa isteejiitu jira. Kabajaa hojiitu jira. Hayyee galatoomi. Walleen kee tokko Agadaa Birraa kan jedhu baay'eedhuma beekamaa. Maqaa kanaatis wantoota garaagaraa irratti ofitti yeroo maxxansitu namootis immoo maqaa kana sitti maxxansanii ittiin si beeku. Agadaa Birraa inumaa akka waan maqaa kee fakkaata. Maali seenaan ati isaa wajjin hin qabdu? Ammoo Agadaa Birraa jechuun Oromoo biratti bakka guddaa qaba. Agadaa Birraa moondi keenya iyyuu ni beenna. Addadha. Agadaa yeroo kaan irraa addadha. Maaliif filattee ati immoo maal jettamee abbaan wallee kana? Wallee kee jalqabaati? Abbaan wallee kanaa wallee koo jalqabaati. Tokkoffaa lammaffaa immoo Agadaa Birraa jechuun Agadaa jechuun egaa amma afaan Amaaraatti xinqish jedhama. Aalaa jedhama karaa bahaatti nuti Agadaa jenna karaa dhihaatti. Inni birraa dhufu kun mi'aansaa addaa. Eega lafti gogee maal jedhee booda ka ga'uudha. Kanaafitu Agadaa Birraa jedhama. Mi'aansaa waayinalleensaa addaa Agadaa warra kaan irraa yookaan aalaa warra kaan irraati jechuun shankooraa olitti mi'aa gosas qaba. Gosti sanyii kanaa kan eega lafti goggogee ka ga'u waan ta'eef mi'aadha jechuudha. Baay'ee bareedaadha jechuudha. Tole wallee sanaan beekamteef hin kaase. Kan biraa immoo walleewwan kee sirboonni kee hedduun isaanii godinaalee Oromiyaa garaagaraa kan tuqanidha. Keessattuyyuu immoo ka Eluu Abbaa Boorii fi kan Booranaa tokko akka ajaa'ibaatti hojjettee baay'ee bareedaa. Namoonni baay'een illee wallee kana ni jaallatu. Seenaas qaba. Maaliif sanarratti xiyyeeffatte? Yeroo sanatti wanni bakka itti naannawa bakka sabni koo jiru sana hundumaa waliin gaheera. Wanna ka Booranaa qofa otoo hin ta'in kan naannawa Arsiisii, Jimmasii, Tuulamasii hunduma isaa waliin qaba. Egaa yeroo sanatti argitee walloonis ni jira. Akkuma warri kaanis yeroo sana argitee akkuma nama siin jedhetti bakka Oromoon jijjiru maqaa dhoofnee
bakka inni itti argamu kana hundumaayyuu wanni guddaa ture yeroo sanatti waan ta'eef kanaaf naannawa sanatti waan jiru waan ofii beektu ni goota waan hin beekne immoo nama naannawa sana gaafatteetu hojjettaa jechuudha. Feeriidhuma ta'uudhaaf faranjiin feerii jetti kana. Kanaafi Oromoon bakka jirutti yoo maqaa dhaame namatti tola. Kanaaf anallee qofaa miti namooti baay'eenis akkasumatti hojjetu amma kan Walloo jira kan Wallaggaa jira kan Tuulamaa jira kan Tirrii jedhama kan Arsii jira kan naannawa Jimmaa jira bakka hundumaayyuu jira. Kanaafi tujjaara waan taane bakka barbaade irraatu nama keenyaa fi bakka sanaa fi teessuma sana wal barsiisuudhaaf wallifama. Galatoomii eessatti kan dhalatteeti yeroo baay'ee Finfinnee keessa sochootee walleewwan kana muuziqaa hojii aartii kan hojjetaa turtedha kan nuti dhageenye garuu eessa dhalooti kee akkamiin immoo gara Finfinnee kana dhufuu dandeesse? An dhalooti koo Wallaggaati biyya Gimbii jedhamtu tokko. Dhiha Gimbii baha Gimbiiti. Magaalaa Gimbii irraa sa'aatii 3 baadiyyaadha. Egaa nuti garuu ani hireenan argadhee fira kootoo bilisa abbaa kootutu Finfinnee jira. Achitti na fidan gaafan ijoollee achitti na fidaniitiin inni egaa ijoollee Finfinnee ta'e afaan Oromoo maleeyyuu hin beekun ture. Rakkoo guddaatu ture yeroo sanatti. Egaa akkasitti ol dhufeen biyya Finfinnee jedhamu kanatti. Finfinneetti dhugumayyuu nuyyuu dhageenyeerra kanaan dura xiqqoo gaafa Wallaggarraa Finfinnee seentuu barnoota kee illee achitti akka itti fuftee fi mudannoo akka qabdu haa dhageenye mee sanarraa nu yaadachiisi akkasumas waa'ee barnoota keetii Finfinnee keessatti. Finfinnee keessatti rakkootu ture namni afaan Amaaraa hin beekne yeroo sanatti egaa akka malee rakkisaadha yeroo nufi sanatti mana barumsaa arfaffaan galee yeroo gale sanatti garatti cabxee afaan Oromoo hin beeku nan barreessaa qormaata isaas nan hojjedha dubbachuu isaa nan yaala yeroo dubbadhu immoo natti kolfu waan ta'eef baay'ee umurii sanatti baay'ee wanni guddaatu narra ga'e rakkoodha yeroo sana Amaarinyaa wallaaluun akka malee ulfaataadha ijoolleenis namatti kofaltii akka malee yeroon itti gaddaa yaadadduudha yeroo sana namni yerootti nama afaan koo beekuun hin qabu ture mana barumsaa sana irratti warri beekan isin haasa'an egaa nama hin beeku hin qabu ture yeroon baay'ee rakkadhe yeroo waggaa isa duraanii kana fa'aa nan rakkadhe garuu rizaaltiin koo bareedaa ture afaan Amaaraatti. Wallee akkamittiin jalqabde? Eessarraa sii dhufe? Ijoollummaadhumatti weellisaa turte moo yoom kan eegalte? Wallee akka wallisaa ta'us hin beeku akkani wallee beekus hin beeku garuu na wallisan ture calluma gaafan ijoollee booda wanni nuti reediyoo hin qabnu turre abbaan keenya reediyoo bitee yeroo inni reediyoo bitee jedhu nama wallisu kana nan gaafadhaan akka namni wallee dhaggeeffatutti mini baay'een itti harkifamee itti mirqaaneen inni dhaggeeffadhan ture isa dhaggeeffadhu immoo naa qabama akkasumatti inni kiraara wanni wayii caccabduu baadiyyaadha egaati walitti goonee tattabachuun jalqabe egaa ana qofaa miti yeroo sana garuu ani hin dhaabne achitti gitaara moofaan argadhee gitaara moofaa kanaan ofumaa hin barsiise waan irraa laaluun qabu namni waan sana ta'u hin jiru ture so walleen barreessuutti ka'ee naa dhufee nan hojjedhe agadaa birraa kanan barreessee jechuudha jalqabaa. Gaazexeessaas turte dhuguma akkas jedhu namoonni. Reediyoo faarra Lakkeen hojjettee gaazexeessaan ture. reediyoo faarratti qophii faa hojjetaa akka turte faa wanta akkasii jira. Saamu'eel Laabaa kan jedhamuu fi Badhaasaa Simaa warra qophii afaan Oromoo Abiyyoota Addabaabaa bakka jedhani Baambis bakka jedhamtu tokkotti volontarii naqee hojjedhan ture. Anaaf jireenya ayyaanaatu jireenya ayyaanaa hiriyaa kootii nama dhanneetii hojjenna qophii sanbata guddaa nuu kennanii daqiiqaa xiqqoo akkasii kana nuu kennanii daqiiqaa kanatti diraamaa gaggabaabaa hojjenna diraamaa jireenyaa isin barreessite anis nan barreessaa miilaan gara sa'aatii tokko walakkaa gara sa'aatii lamaa kana markaatoodha
kaanee deemnee tudhannaa egaa achitti nama afaan Oromoo dubbatu arginaa hin gammannaa isaan biraa yeroo warri gaazexeessitooti keenya kun yeroo waa laaqanaaf ba'anis isaanuma duukaa dhannee isaantu laaqana nuu kennaa akkasitti torbanitti guyyaa tokko diraamaa fa'aa hojjennaa jechuudha. Fakkeenyaaf diraamaa ani hojjedhe yeroo sanaa Heeruma Galgalee ka jedhudha. Jireenyaan immoo Daboo ka jedhu qopheesse sana egaa baay'ee yaadannoo guddaadhaa fi mararfannaa guddaatiin hojjenna turre yeroo sana afaan kana baay'ee waan nama arrabsanii waan nama salphisanii fi afaan keenya irratti akka haasofnuu fi walga'ii yeroo godhannu fa'aa afaan keenya akka haasofnu fa'i yeroo sana akka ammaa kana miti akka utuun sodaatiin haasofnu fa'aa walii wajjin mari'annaa jechuudha. Paartaayim Oromoon turre ani fuultaayim Oromoodha afaan korratti jechuudha. So jireenyaan immoo nama narra jabaadha nabsee isaa maaru ammallee biyyanni jiru sin beeku Finfinnee keessatti namoota Oromoo ta'anii afaan Oromoon dubbanne faadhannee afaan Oromoon dubbisna turre. Egaa ijoolleedha nusi hin gammanne yeroo nama afaan Oromoo darbee haasa'u hin fedhani namooti baay'een hin sodaatu. Namoonni tokko immoo inumaayyuu xabbaaf nuun jedhu nama Oromootu xabbaaf nuun jedha ture afaan Amaaraan haasa'utanii nuun jedhu. Akkasuma ture inni yaadannoo guddaadhas akka malee ulfaataadha yeroo sanatti. Qophii isin hojjettan sun reediyoo kam irratti darbaa ture? Qophii afaan Oromoo kan jedhamudha yeroo sanatti. Afaan Amaaraa yeroo inni dhumee jedhu የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው። ከዚህ ቀጥሎ የአፋን ኦሮሞ ፕሮግራም ይቀጥላል jedhu taaksii keessa jiraatte ta'es yoo hoteela ta'es qad godhanii madhaamsu hin dhaamsu kun yeroo inni jedhu kun jedhee utuun qophii afaan Oromooti utuun jedhini kun yeroo inni jedhu lip godhuun. Finfinnee keessatti yeroo sana wallee muuziqaa hojjechuun salphaa akka hin turre inuma beekamaa seenaa turerraa chaalenjii akkamii keessa dabarte stuudiyoo fa'aa deemanii waraabuu walaloo barreessuu yeedaloo qopheessuu kilippii immoo darbeetti hojjechuun kun akkam ture mee haala akkamiitiin hojjetaa turte? Yeroo jalqabaa kilippii waan jedhamu iyyuu hin jiru hin beeku iyyuuti namni beeku iyyuu hin jiru wallee gosa jalqabaa isaa Gadaa Birraatiif beektu sana nama erga muuziqaa sinqanashi muuziqaa jedhama yeroo sana inni birrii 3,000 naa kaffaleen hojjedhee wallee walaloon kan koo ture hundisaa wallee tokkitti kan shaalaqaa saayileen naa kennanii isheen kan jedhurraa kan hafe wallee makootiin barreessaa yeedaloo makootiin barreessaa. Chaalenjiin isaa egaa akka malee ulfaataadha. Istuudiyoo dhaqamaa. Istuudiyoo yeroo dhaqamu nama afaan Oromoo dubbatullee hin jiru. Tootaalii namni dubbatu hin jiru. Innumaayyuu ani xiqqoo sagaleen kee bareedaadha waan jedhaniif opportunity sana argadhe malee warri muuziqaa sana hojjetan guddaa akkasitti waan Oromoo kanarratti akkana ol ba'a jedhanii si yaadne yeroo sana egaa Haayiluu nama jedhamu tokkotu inni baasee Zarihuun baasee Darajjii Zamadiin nama jedhamu tokko nama gaarii tokko isaan faatu nu dura jira inni egaa taphaa miti yeroo sanatti kaasetii jedhama yeroo sanatti kaasetii baasuun akka malee ulfaataadhas akka malees immoo yeroo sana hojjetama wallee walaloo fi dibbee fi sagalee irratti akka malee akka gaariitti hojjetama ture bara sana. Maaliif warri oonariin yookaan qabeenyaan warri muuziqaa baasan kun guraagota immoo hojii bareedaa hojjetu turan afaan fedhe irratti iyyuu. Akkasumas ta'ee amma walleewwan meeqa hojjetteeti yaadatta? Wallee baay'eedha amma gara 40 waliin ta'a wallee baay'een hojjedhee kanan nama wajjin hojjedhes jira gara 40 waliin ta'a. Finfinnee keessatti yeroo nati baay'ee gadditee fi yeroo nati baay'ee immoo itti gammaddee yaadattaa yookiin mudannoo ati qabdu Finfinnee keessatti? Mudannoon inni qabu osoo siin jedheedha afaan Oromoo afaan Amaaraa dubbachuu dadhabuun mudannoo guddaadha.
mana barumsaattis taphachuudhaafis ilaalamu ulfinni isaa maali? Ijoolleedhaanii yookaan kubbaa taphadhesii afaaniin asii naa kenni asiin achi dabarsii waliin jedhama afaaniin isan danda'uun ture baay'ee dhiibbaa guddaatu narra gaa ture achi maqeen ta'a ijoollee irraati. Inni kun waan taphaa sitti hin fakkaatin gaafa ijoollee taatee taphachuu barbaaddee nama afaan kee beeku wajjiniin afaan dhimmanni dhiibbaa namarratti godhu yeroo sana gaddi koo inni guddaanii sana. Kaan immoo egaa bara 91 qeerroo jalqabaati nuti bara 91 aduu guddaa tokkotu bahee wanni nuyi dursinee jalqabne suni namoota akka kootii kuni hiree bareedaa argatanii jechuudha. Hireen anarratti taa'ee ittiin si fuula dura taa'ee haasa'u waan isattis ittiin haasofnu kuni warri nu duraa kan hojjetanidha. Asumaan iyyuu galatoomaniin jedha kana kireeditii yookaan immoo hojii isaan hojjetanii nu dura ulfaata akka inni tureen arge waan ta'eef afaan Oromootiin wallisuun isa qawwee dhukaasu wajjin waluma qixa ture jechuu kooti istuudiyoo keessatti illee. Ayyee bu'aa bayii hedduu keessa akka dabartan numa quba qabnaa because walleen kun yookiin hojiin aartii hojiin muuziqaa keessa yookaan afaan Oromoo kun karaan isaa salphaan turre atakka weellisaa Oromoo tokkootti maaltu si mudatee bu'aa bayii yookiin immoo rakkoo ati keessa dabarte akka maatiittis ta'uu danda'a sirras sababa kanatti sababa wallee hojjetteen rakkoon sirra ga'ee jira yookiin maatii keerras wanti yaadattu maaltu jira? Wanni narra kophaatti ga'e hin jiru waan nama Oromoo irra ga'e artistoota kaan irra wanni ga'e baay'eetu jira. Ani hiriyoottan koo dhabeera obboleessa koo ajjeesaniiru. Tigreen obboleessa koo ajjeeftee egaa Tigree ma jennaati. Wanni guddaan egaa wayyaaneen seente asitti obboleessa koo narraa ajjeesanii hiriyoottan kootu du'ee Eebbisaa Addunyaa ajjeesanii jireenya ayyaanaa ajjeesanii Usmaayyoo warra kana baandii tokko keessa turre wajjin hojjenna turre argitee kuni ani jiraachuun kooyyuu waanuma ajaa'ibaati. Namoota baay'eedha egaa amma warra wajjiniin baandii keessa waliin ta'an sun jechuu kooti malee na amma kun amma dhufee Hacaaluu ga'utti aartiin Oromoo ni ajjeefama. Gaaffii tokko malee namni qawwee hin qabu maal hin qabu ni ajjeefama gumaas hin qabu. Gaddi guddaanii sana caalee hin jiru kaati ijoollee jajjaboo Oromoon qabdutu ijoollee qaroo keessaa deemaniitu yeroo sana ajjeesu yeroo namni si biraaduu namatti keessumaa amma jireenya ayyaanaa bara dargii keessaa kaafnee daabboo goggogaa wajjiniin nyaanneeti afaan Oromoo kana guddifna jenneeti voolontarii qophii afaan Oromootti hojjetaa turre jechuudha umurii sanatti yeroo itti barachuu qabnutti jechuudha xiiqiidhaatiif. Gadda guddaan kanatu natti dhaga'ama naanii obboleessa koo immoo bara wayyaanii keessa ajjeesaniiyyuu abbaan koo nafsee isaanii amaru isaanis du'aniiru akka ittiin himneedhanii obboleessa koo ajjeefame ani yeroo dheeraan tureetuun hin dhaga'ini. Maaliif hin dhufaa jedhanii yoo dhufee fi hin ajjeesu jedhanii waan ganda sana keessa ganda nu itti dhalanne sana keessa waan beekaniifi na eegaa turanii jedhanii gaafa obboleessi koo ajjeesanii awwaalamillee karaa irratti qophaa'anii na eegaa turan jedhan kana durallee dubbadheera. Abbaa kootu na hambise egaa ni nannaqan ture silaa obboleessi du'e numa egaa karaa sana karaa Wallaggaa akkuma ammaa rakkoo qaba ture. Kana yaadannoon bareedaa miti yaadannoon yeroo sana. Ayyee obboleessa kee duusaa gaafa dhageessu maaltu sitti dhaga'ame akkasumas immoo muuziqaadhaan yookiin akkamitti ibsite gaafa dhageessu ajjeefamuusaa? Walleedha waan inni ibseen qaba ani magaalaan jira yeroo sana yeroo qabsootti jirra waan baay'ee hojjennaa. Waa guyyaa galee laaqana nyaachuuf hin galee yeroon galee jedhu namni fira kootii tokko biyya Hararirraa dhufanii mana jiru dubbiseen taa'ee yeroon taa'ee jedhu edaa odoo isheenis turtee dhageessee hin boossee jechuudha yeroo isheen boossee toni obbolaa koo durbaa wajjin hin jiraadhan ture isaanis hin booyanii maal akka ta'e hin beeku waan
waan isaan bo'anii yeroo isaanii maqaa obboleessa kootii liquu dha'anii bo'anii egaa ani isayyuu waanuma har'afaa kaleefaa torbanfaa tokkoffaa dura ta'een se'e. Booda naaf himanii jechuudha yeroo naa himanii jedhanii baay'een boonye maaliif qabsaa'ota jira mana kooyyuu qabsaa'aa ture yeroo sana waan baay'eetu ture jajjabaachuudhaaf nama baay'eetu kukkufa ture so yerooma sana dhiyaate sana nyaanne waraqaamaa fi qalama fudhadheen ni barreesse jechuudha isaanin booye obboleessa kootiif ka'ee tana deemaa biyya warra du'aa. Haadhoo koon dubbisaa ifaa akka ji'aa mismaarra buqqa'u awwaalli diigamee haadhoo koon dubbisa yaadni isaa naagamee yaa obboleessa koo yaa jaallataa lammii du'a kee dhageenye naaf hin himne namni jedheenini gadi barreesse isumaan inni wallee koo CD isa jaaffaa irratti kanaan hin baasee boo'ee jechuudha boo'oo kanaan hin ibsadhe. Duratti mee waa'ee baandii fa'aa haasa'aa turte baandii gadaa baandii bilisummaa akka ture dhagaa turre achi keessatti immoo ati hojjechaa akka turte quba qabna mee waan sana hundeeffamarraa kaasii akkam akka ture eenyufaa wajjin hirmaachaa akka turtan nuu kaase. Baandiin tokko ture duratti yeroo hamma dhaabii biyya keessa turetti walumaan turre kadhaabaa turre waa'een horiin jiru waa'een maaliin jiru namni raashinii dhumaa waan nyaataa sachumaa wanni taanaa isa booda egaa wanni hundumtu jijjiiramee jedhe booda hin baane kan dura ture baandii gadaa ture achitti namni baay'ateennaan iddoo lamatti ba'e jechuudha baandii urjii kan jedhamu tokko egaa dhaabbate jechuudha gadaanii fi urjii kan jedhamu yeroo jalqabaatiin dhaabbate. Yeroo sana keessatti ani gama urjii kanaan dhufee jechuudha egaa urjii kana keessatti warra ammaa akkuma reefuun siimee Adamaa Romuu fa'aa Usmaayyoo fa'aa Eebbisaa Addunnaa fa'aa warra amma lubbuun hin jirree Yoosef Gammachuu fa'aa warra ammaan illee maqaa isaanii yaadachuu hin dandeenye warra tiyaatira wajjiniin hojjennu fa'aa hundumtu achi keessa turan tiyaatira yeroo dhaabaatti hojjechaa turre warra amma Qaqqeeransoo kan jedhamu mucaan dukkanaan duubaa keessa tiyaatira wajjiniin hojjenyaa turre fa'i jiru isaanis ajjeefamanii Habtaamuu kan jedhamu milishaa dargii ta'e kan hojjetu tiyaatira wajjin hojjenne innis inni ajjeefame nama baay'een ture egaa baandiin bilisummaan dhaabbatee baandiin bilisummaa yeroo dhaabbatee gaazexaa wajjiniin jalqaba dhaabbatee jechuudha. Cimaa ture jechuudha egaa waa'ee maa qabsooti waa'ee maa Oromoo fi waa'ee dammaqsuu Oromooti sana ture yeroo sanatti. Mee gara jiruu biyya bakkee yookiin gara Ameerikaatti adeebinu bakka tamma jirtu jechuudha. Artistoota durii keessaa warra gara jalqabaa gara alaatti ba'an keessaa tokkodha akka dhageenyetti akkamiin baate maaltu si mudate yeroo gara alaa baatu carraa akkamiitiin baate yookiin immoo haala kamiin bahuu dandeesse? Ani nan baay'ee abjuusaas hin qabu wanni aksesiinis hin jiru kaan nama fira salaa hin qabu biyya alaa dhaquun akka malee ulfaataa rakkamaa kana miti yeroo sana eebbisaa ajjeesanii. Eebbisaa ajjeesanii reeffa isaa lafarra qotatanii Oromoon akka malee gaddee inni du'i eebbisaa nama baay'ee nama waa'ee sirbaallee beeku miti namuma amantiidhaan deemudha. Baay'ee duute eebbisaa baay'ee waan nama gaddisiisee fi namni tokkoof diiviin bahee jennaani diivii kanaanii ijoollee artistii keessaa tokkoon baasaa jedhee volontarii nam tokko heeyyamee jechuudha. Gaafa heeyyamanii jedhanii namni suni anaan hireen naga'e jechuudha. Du'a eebbisaatiin nam tokko ajjeesanii amma du'anii dhumuu irratti akka hin dhumnee fi hiree argameeni hiree sanan argadhe jechuudha. Ayyaantuu ta'een argadhe abbaan sun na baase. Akkasittiin biyya alaatti ba'e. Achittoo erga gara biyya alaa deemtee Ameerikaadha kanatti deemtee ammas achuma jirta. Aartii kanatti fuftee moo adda kuttee moo maaltu si mudate erga achi seentee?
Well, nama asitti waan caalaa hojjetamu natti fakkaata ture. Akka gara wanni lamaan baasee biyya kanatti biyyi kun biyya hojjetanii of danda'anidha. Biyya deemanii sirbanii ittiin jiraatanis miti. Namis xiqqoodha inni jirus hojii isaa hojjetata. Addunyaa garaagaraa keessatti dhufee jechuudha. Akkasitti jabaa natti fakkaanne caalaatti aartii Oromoo afaan Oromoo waan asitti guddatu natti fakkaata ture. Darbee yeroo walgahii ka community ka dhaabaa ka maalii darbanii Torontoo kana asuma Ameerikaa isteetuma 50tu jira. Egaa iddoo baay'eetti walgahiin waggaa fayyisii jira ture. Yeroo sana hojjetaan ture jechuudha. Amma wallee keessan jirtu muuziqaa hojjechaan jirtu jireenya biraa eegaltee jirta gara amantii seentee jirta. Taateen gara amantii kanatti si galche maali? Maalirraati kanatti sirba dhaabde yookiin wallee dhiiste? Mama dura kan ture olii dhufee na fure olii dhufee na fure abbaa beera kan dhaabbatu dadhabbii koo kan hubatu dadhabbii koo kan hubatu. Amantiin egaati waan miti waan akka filannoo miti. Akka gara amantiitti yeroo deebitu amantii abbaa fedhee keessatti gara wallee kana fudhatu. Amma egaa karaa hin dandeetti waan hin dandeenye Oromoo bira dhaabbadheeraa waan hin dandees godheeraa waan hafu baay'ee jiraatu iyyuu ani kophaa koos waan hin godhuun qabu gara egaa dhibameen tures onneen meejor sarjariin tahee jechuudha. Yeroo onnee baqafate kanatti yeroo koovidii sana booda onneen kun egaa mootoraa gaafate dhalattee kaatee kan hin dhaabbannedha. Waan onneetti hidhaa kana wajjiniin wal duukaas hin deemu kana egaati. Ani na dhukkubee waggaa 2 dhibamee mana turee. Akka malee yeroo ulfaataa keessan ture yeroo sanatti yeroo namillee dhufee walitti dhufeellee nama telefoonumarraan kan hafe kan yeroo namni nama dubbisu hin turre. Egaa argitee yoo onneen hojjete malee waan hundumaayyuu hojjechuu hin danda'amu mootora qaama namaa keessatti. Egaa kanaati gara Waaqayyoo kootti hin deebi'ee Waaqayyoon sana gargaaree jechuudha. Ergasii amma erga fayyitee dhukkuba hamaa sanarraa erga fayyitee gara Waaqaa deebitee gara amantii keetti deebitee ergasii sochiin kee maalirra jira? Aartiin gama amantiitiinis faarfannaan ni jira waan garaagaraa keessatti hirmaachuun jira. Sagalee kee sanaan ammas itti fuftee hojjechuus ni dandeessa. Achi keessas aartiidhuma jedhama qabiyyeen isaa garaagaraa ta'ullee malee itti fufteetta waan akka faarfannaa gama amantiitiin waan jiru. Amma maalirra jirta? Sana fayyisee ayyaana sana fayyisee ayyaana sana fayyisee deemuun hin jiru isa bira bishaantu jira isa bira dhibeen hin jiru isa bira. Amma gara ji'a 7-8 ta'eera. Egaa yeroo na dhukkube sanatti deebi'ee waan kana danda'ee wanni ta'u natti fakkaatu ture. Eeganii gara amantiitti deebi'ee immoo wanni ta'eeti nayyaalee wallee tokko baaseera. Faarfannaan tokkoon baasee isa bira ka jedhu ammasitti hin jira. I think inuma sagaleen koo inuma jira natti fakkaata. Kanaafi gara sanatti itti achi dhiibataa jira. Isa kanas immoo kilippii irratti ni jedhaan jira yeroo ni deebi'utti. Dhugaa akka tettee karaadhuma fedhee afaan ofii fi kan saba ofii kanatti wanni ta'u guddisuun nima danda'ama eessatti hin jira. Gara fuulduraatti hooma karoorri kee amma ijoollee baay'een faarfannaadhaanis aartii kana yeroo guddisan gama aadaa Oromoo calaqqisiisuun yeroo amantii kana hojjetan faarfannaa yeroo hojjetan isinuma argama. Akkuma tettee amantiidhaanis faarfannaadhaanis afaan kanaan yoo hojjettee numa guddata. Gara fuulduraatti karoorri kee maal? Biyya faatti hin deddeebitaa? Warra biyya jiran fa'aa wajjin hojjechuuf karoora qabdamoo akkam?
Karooran qaba. Amma aartiin fi qabsoo dhumtuu durumaa karaa amantii kanaatii bar. Warra abbootiin abaabileen keenya durii sheekotaa fi warri qeessotatu wanni kana jalqabe inni seenaa guddaadha waan ta'eef isaanii lamaanuu uffataa dhumatu Oromoo kana bakka qaanyii keessaatii baasaa turanii. Yaa ittaan fufaa wanna aadaa ofii guddisuuf afaan ofii guddisuu nama dhorku miti. Amantiin abbaa fedheeyyuu amantiin kunis afaaniin afaan keetiin godhama waan ta'eef karaa sana immoo nan hojjedhee abdii qaba. Dhumarratti haala maatii keetii nutti himee amma ijoolleen yeroodhuma interviyuu kana hojjettu ijoolleen asii achi yeroo deeman argina. Atis achi Ameerikaadhaa Minisootaatti hojii garaagaraa akka hojjettu hojiidhaan illee akka ko'oommattu natti himaa turte. Haalli jiruuf jireenya haalli maatii kee maal fakkaataa? Maatii hagam horatte sanarraame? Ijoollee sadiin qaba asitti warra biyyaa malee haati warraa kiyyas ni hojjetti. Amma isaan ba'aniiru amma mana barumsaatti ba'aa turanii isumaaniif taasifnu kana. Ijoollee sadannee asiiti egaa durba tokkoo fi ilma laman qabaa gurguddataa jiru. Bareedaarra jirra. Egaa biyya kanaa waanuma dandeessu hojjetta hojiidhuma waan fedhe hojjettee nama jiraatta. Bareedaarra jirra Waaqayyoon galatuuti. Amma walleewwan kee artistoonni gameeyyii hedduun amma gara amantii yeroo deebi'an argina. Wallee gaggaarii warri duraan hojjechaa turanii. Walleewwan isaanii namoota garaagaraatu artistoota boodaa dhufan tura deebi'anii kilippiidhaan isa ta'u haala garaagaraatiin hojjetu. Kan kee kun akkam ni yamtaa waan amma hojjete moo quba qabda moo dhimma irraan qabdu moo akkam maal jettaati? Kana duras utumanii gara kanatti hin dhufin iyyuu namni fudhateetu hojjetaa ture. Wanni sun abbichaaf taanaan ani rakkinaa hin qabu. Garuu wanna creation waan jedhamu aartii keessatti warri waan namaa kanaan wanni ta'anii fagaatanii guddatanii ani karaa koo rakkina illee hin qabu. Maan qabu aadaa afaan sana na caalaatti godhani qofaan irraa gammada. Waan an godhe sana fuudhanii utuu hin jallisin amma warri kaan jallisaniiti irraa mummuraniifa wanni kana akka hin taane godhu. Isaanii viiwuudhaaf hojjetu nuti seenaatiif hojjenne. Bareechanii hojjetan waan qaboonu gaafatanis warri na gaafatanii hojjetanis jiru. Warra irra guddaa garuu quban qabu'an. Rakkinallee irraan qabu hojjetanii. Garuu hojjechuun isaa suni isan hojjedhe caalaatti hojjetee isan Oromoodhaaf gumaacha caalaatti gumaacha baasa taanaan bareedaadha. Akkasittiin rakkina irraan qabu'an. Akkuma kanaaf bita'u jechuudha. Gama barnoota amantiitiin hoo maalirra jirta? Amma artistoonni gameeyyiin durii gara amantiitti yeroo deebi'an lallabuu paastarii ta'uu achirratti barnoota isaanii jabeeffatanii gama amantiitiinis gumaacha guddaa kan buusanii itti fufan jiru. Haa ta'u gama kanaan karoorri kee maal? Ani dubbisaan jira. Dura dubbisuu qabda. Aksesii karaa ittiin barnoota isaa jalqabu immoo ittiin jira. Wanni tokko yookaan paastara ta'uu yookaan lallabaa ta'uu bakka waaqayyo irra si kaa'ee teessa malee utii filattee miti. Bakka irratti bu'aa baaftu tokko yoo jiraate na wanni godha garuu hundumaa dura waan itti amantu sana baruudha waan guddaanii kitaaba amantii dubbisuudha Baayibilii. Isatti hin jira. Istadiirra hin jira. Ayyee Daagim Mokonnon bu'aa bayii jireenya keetii waan ammaa keessa dabarte ijoollummaa kee irraa ka'ee waan jiru ammas immoo waan irra jirtu amma gara amantiitti seentee jirta haala ammarra jirtus jiruuf jireenya kee waan dhiyaattee daawwattoota keenyaaf waan qooddeef baay'ee galatoomii ulfaadhu siin jenna umurii dheertuullee jiraadha. Ulfaadhaa isinis teeknishaanota achi keessa jiran hunduma isaanii itti nan galateeffadhaa isin hojii isin hojjettan kuni afaan keenya guddisuu amaanaa isinitti kennanneerra namoota gurguddaa jechuun namoota gurguddaa yeroon siin jedhu namoota utuu interviyuu faan ta'in biyya lafaa kanarraa deemantu jira warri riippoortariin namoota keenya warra gurguddoo kana sirbituu qofaas miti namoota baay'ee gurguddoo nurra jajjabootu jiraanii
hiree argadheeni waan ta'eef jechuudhuma namni na fakkaatanii namoota baay'ee miidiyaatti deddeebi'u garuu warra dhokatanii jiranii hayyootaa fi manguddoota warra borillee du'anii borillee seenaa isaanii fudhatanii kan deemnee fi jala deddeemtanii akka qorattanii amaanaa isinitti dhaammannaa ulfaadhaa fayyaa ta'aa jiraadhaa. Ayyee fayyaa ta'e baay'ee ulfaadha. Thank you. Hordoftoota keenya gaaffiif deebii Daagim Mokonnin waliin taasifne asuma irratti xumurree jirra. Yeroo biraa keessummaa biraa qabannee isiniif dhiyeenya. Waan nu faana turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Nagaatti.